Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota TV jala tarkamtan naganya fi kan kabaja peran jalala bakkuma jirtanitti isin haqatu isin jecha YouTube channel khiyya haradatan subscribe fi like share comment chinu flash dan najibisa jana dapat isin jardoftoota khiyya arantana barumsa tokko isiniif qabateen adda jira. Barumsa irraa hoo maali? Waa'ee iimeeliidhaati jechuudha. Warroonni moobaayilii bitattanii yookaan iimeela namaaf nuuf bani jettan yookaan feesbuukii haa ta'u iimeelii haa ta'u wantoota garaagaraa jechuudha. Iimeelii haa ta'u feesbuukii, iimoo, waatsaappii, meeseejii waan hundaa'u bakka namaan nuuf bani jechuun hin barbaachisu jechuudha. Kanamaafuu namni iimeela keetii fi waan hunda kan waan beekuuf waan fedhe sirraa raawwachuu danda'a jechuudha. Rabbuma sodaaf sidiise malee namtichi iimeelii moobaayilii keetii siif bane san yookaan iimoo kee siif bane yookaan feesbuukii kee siif bane paaswoordii kan kee hunda to'atee jiru jechuudha. Ni beeka waan ta'eef waan fedhe sirraa raawwachuu danda'a. Kanamaafuu iimeelii jechuun iccitii moobaayilii kan keetii guutuu isaati jechuudha. Kanamaafuu namni iimeela kan kee siif banuun hin barbaachisu jechuudha. Ifii kan keetii mataa keetii bakka buutee banachuu dandeessu jechuudha. Mataa dhuunfaa keetiitti paaswoordii kan kee akkasii malee namni tokko hin beekne jechuudha. Iimeela veerifaayi ta'e kan paaswoordii isaan irraanfannee godhachuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko iimeela ni banataa iimeelii san paaswoordii dagachuu mala akkaataatti paaswoordii as baafata wanti hundinuu ni jira waan ta'eef kanamaafuu iimeela keessan sirrii ta'e kan namarraa bilisaa banachuu akka qabdan isiniif hordoftoota kiyya. Har'a walumaan gara barumsa keenyaa haa deemnu. Ummaan tana amma fakkeenyaaf iimeelii tokko haa bannu. Okay. Oke, email ya email alamatul zalat arkama jechuudha. Emailing fakkeenyaaf emailing kun kan namni isiniif bane haa ta'u isin email haaree banachuudhaaf irra gad buutanii add accountii kanarra tuutan jechuudha. Add accountii irra egaa cuqaastan booda koodii isin gaafata. Isin koodii keessan kan bilbila irraa qabdan itti galfattan continue jettaniini. Okay, egaa haala kanaan isiniif fidee maal gootan create account asirra cuqaastan. Okay, egaa cuqaastan boodaan mana jalqaba irratti kan isiniif dhufu maqaa keessanii fakkeenyaaf baabbilee yeetuma abanu maqaa kiyya fakkeenya isiniif godhe. Sama baabbilee jee afran qallawaajuu okay. Ayya egaa achi qaxxaamurre booda guyyaa nu fida. Har'a fakkeenyaaf baatiin guyyaan banaa jiru kana 26 godhu. Asirrattis baatiin dhumarra waan jiruuf Desembarii godha. Asirrattis guyyaa dhaloota kiyyaa amata umriin kiyya bara kam akkaan dhaladhe na gaafata. Fakkeenyaaf bara 1996 godha.
dhiira moo dhalaadha siin jaa. Dhalaa yoo taatan faamilii filattu, dhiira yoo taate immoo meel filatta. Ani meel irraa tokko next jennaani. Baabbilee afran qalloonaan jaa asirratti maqaa iimeela sirriitii fi waa hunda addaan isinii baasa jechuudha. Kireet gootanii iimeelii sirrii adiraasiitti guutachuu barbaaddan asirra cuqaastu yookaan ani iimeelii sirrii waan naaf jiru ka gubbaarraa kana filadhaa. Next jaan paaswoordi as jechuudha. Bakki furmaanni wanti jabaan eeggachuu qabdan as jechuudha. Ani paaswoordii xiyyamee baabbilee godhe 1 2 3 4 5 godhu paaswoordii. Hayyee asirra lakkoofsa bilbilaa galchuu barbaaddaa isin jaa. Garuu lakkoofsa bilbilaa banachuun bareedaadha yoo iimeela kan kee dagatte ittiin banachuu dandeessa jechuudha. Iimeela lakkoofsa bilbilaa yeroo galchitu koodii siif ni ergaa. Iimeela kan kee yoo dagattallee harkachuu ni dandeessa jechuudha. Ammoo iimeela keenya lakkoofsa irraa bilisa ta'e banaa jirra waan ta'eef amma skip jennee bira dabara paaswoordii keenya waan yaadannuuf skip jennaan. Next jennaan. Irra ol buune jala kanarra agrii kan jettu ni jirti. Asirrattis next jennaani. Akka guutumaan guututti iimeelii sirrii ta'e banannee jirra jechuudha. Tana iimeelii meeqa akkas jalatti argamu waliin ilaalla jechuudha. Baabbilee afran qalloo guumii afran qalloo isaa keemar kunoo iimeelii namaan banadha kana filanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf iimeela namni nuu bane kan akkamitti of jalaa baasuu dandeenya jechuudha. Iimeela kana baasuudhaaf Google keessa guutumatti baanee gara wanti deemnu sama guutumaan guututti erga keessaa baane booda bifuma bilbilee tokkoon ajeeke gara iimeelii keenyaa deemnee iimeela namni nuuf bane saniif keessaa baasuudhaaf jala siitingii ni jirti. Mati jechuudha iimeelonni hundi isaatu iimeelonni biraan naaf keessa jira. Ani fakkeenyaaf kana baasu fakkeenyaaf kan namni baabane kana yoo ta'e guumii afran qalloo kana yoo ta'e kan amma nuti banne barannee baabbilee afran qalloo kayyoo kana amma kanaaf keessaa baafnu kanatti nuuf fidee booda isa kanarra cuqaasna. Remove account nuun jaa asirra cuqaasnee remove goona. Guutumaan guututti baabbilee afran qalloo qofaa tofa jechuudha. Ani xiyya lama waan ta'eef kana waan haquun barbaanneef akka fakkeenya isin ta'e waan dalaguu jiruuf ani baabbilee afran qalloo waan adda waan ta'eef isaniin dhiifadha jechuudha. Akkasitti iimeela namaaf jalaa baasuu dandeessan jechuudha. Iimeela keessan sirrii ta'e banachuutii qabdu jechuudha. Hordoftoota kiyya
eegaan barumsa irraan tana isiniif qabadhee dhiyaadhee barumsa haga amma daawwatan kana haga barumsa biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura isiniin jecha hordoftoota kiyyaa. warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan hunda keessanuu laayik tokkodhaan akka nama hunda bira geessu godhaan isiniin jaa. viidiyoo ilaaltanii dabruu qofa otoo hin taane laayikii fi sheer bakka hundaa waliin qoqqoodaa isiniin jaa hordoftoota kiyyaa. haga barumsa biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jira.